jechoota inni fayyadamu irra deddeebi'ee waa'ee wal quunnamtii saalaa qofa haasaa yoo ta'e akkasumas bakka inni itti si waamu bakka namni hin agarre bakka dhoskaa akkasumas mana sireetti si waamee gara sireetti si dabarsee jechoota hin taanee fi gochoota hin taane sirratti raawwata yoo ta'e akkasumas harkaan si qaqqabachuu miirota hin taane keessa si galchuu barbaada yoo ta'e dabalee immoo gaafa teekstii si barreessu halaalarra taa'ee gaafa teekstii si barreessu suurota garaagaraa iskiriinshot godhee sitti erga yoo ta'e akkasumas asoosama miira keessa si galchu siif erga yoo ta'e wantoota kana hojjeta yoo ta'e dhiirri tokko baay'irgit wal quunnamtii saalaa qofaaf si barbaada malee jireenya keessa boru qofaaf si barbaadu. Kanaaf hariiroo jaalalaa keessatti namni ati waliin hariiroo jaalalaa eegalte tokko mallattoo kana qabatanaan namni kun wal quunnamtii saalaa qofaaf si barbaada. Kanaaf viidiyoon keenyi har'a mata dureen isaa wal quunnamtii saalaa qofaaf dhiirri tokko si barbaada taanaan mallattoo akkamii kan inni agarsiisuu danda'u. Kanaaf hamma dhumaatti na waliin turaa isin jechuun barbaada. Ceesisa booda walitti deema. Yooyaa harka fuuni akkam jirtu hordoftoota virtuu jaalalaa baga nagaan gara chaanaalii keenya dhuftan jirtu nagaa keessanii anis nagaa kooti. Egaa akkuma gisee kan jedhu warri mana kanaaf haaraa subscribe gochuun akkasuma immoo viidiyoo keenya like gochuun yoo isin tole immoo hiriyoota keessanii share gochuun nu jajjabeessaa isiniin jechuun jaalladha. Galatoomaa dhugaa dhuunfaadha. Egaa har'as akkuma gisee kaanii mata duree biraatiin isiniif deebi'ee dhufee jira jechuun hamma sagantaa kootti na waliin turaa isiniin jechuun barbaada. Egaa wal quunnamtii saalaa qofaaf si barbaada yoo ta'e dhiirri tokko mallattoo akkamiitti kan inni agarsiisuu danda'u? Dhiirri wal quunnamtii saalaa qofaaf si barbaadu mallattoo akkamii akka inni agarsiisuu danda'u tokko tokkoonsaa waliin ilaallachuudha. Tokkoffaa irratti dhiirri wal quunnamtii saalaa qofaaf si barbaadu yookiin fedha foon isaa qofaaf si barbaadu jechoota inni fayyadamu irraa beekuu dandeessaani. Jechoota inni fayyadamu fakkeenyaaf namni tokko jireenya boruutiif si barbaadu yoo ta'e yookaan fedha foon isaatiif qofa wal quunnamtii saalaa qofaaf si barbaada taanaan haasaa inni haasa'u jireenya karoora boruu osoo hin taane haasaa wal quunnamtii saalaa yookaan wanta miira keenya kaasuu danda'an kan inni haasa'u jechuudha. Fakkeenyaaf namoota fakkeenya godhatee habaluuf habaluu waliin bulaniiru yoo jedhe haasaa ta'e akkasumas abaluuf habaluu waliin ciisaniiru jedhe haasaa yoo ta'e akkasumas abalu hiriyaasaa jaalatee irraa durbummaa argateera jedhee jira miti reeqa. Dhiirri tokko wal quunnamtii saalaatiif na barbaada jettee ati tilmaamuu dandeessu haasaa inni haasa'u irraati tilmaamuu ni dandeessaani. Sababni isaayyuu namni suni haasaa inni haasa'u haasaa jireenya boruu osoo hin taane haasaa ikoonoomii osoo hin taane haasaa siibisa gidduutti marii jireenya keessan boruu yookiin jaalala karaa ittiin jaalala keessa gaggeeffatan haasaa jira osoo hin taane inni kan haasaa jiru haasaa fedha foonii qofarratti hundaa'u yoo ta'e gaafati haasaa biraa haasoftu haasaa sun dhiisee gara haasaa waama yaada wal quunnamtii saalaa keessa nama geessu haasaa yoo ta'e dhiira akkasii jireenya keessa jira taanaan namni kun nama akkamiiti nama fedhii foon isaa qofaaf si barbaadu jechuudha yookaan wal quunnamtii saalaa qofaaf dhiira si barbaadu jechuudha. Innaa mallattoo inni tokkoffaa maalirraa beekuu dandeenya? Dhiirri tokko wal quunnamtii saalaa qofaaf na barbaadaa jira yoo ta'e haasaa inni haasa'u irraati jechuudha. Haasaa inni haasa'u irraa haasaa namni sun haasa'u irraati tilmaamuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf nama tokko gaafa jireenya keenyatti dhufu yookaan gaafa nama tokko jireenya walitti dabalamuudhaaf gaafa karoora qabnu wanta haasofnu jira. Haasaa suni haasaa gara fuulduraa keenya jireenya keenya keessatti har'a dhaabbanne boruu keenya karoorsina waan ta'eef kanaaf haasaa inni haasa'u haasaa ka boruu isaati jireenya boruu isaati boru akkana goone akkas goone akkana goone haasaa jedhee haasaa yoo ta'e jireenya boruu karaa isa boru gara gaa'ilaatti nama geessu haasaa yoo ta'e sirrii garuu inni kana hundumaa dhiisee wantoota hiriyoota isaa yookaan waan hiriyoon isaa kaleessa waliin godhan yookaan akkasumas immoo namoota tokko fakkeenya fudhatee haasaa yoo ta'e namni kun keessattuu miira foonii irratti hundaa'ee fakkeenya namoota fudhatee osoo akkas godhanii maal ta'afaa jedhee haasaa yoo ta'e namni kun nama akkamiiti nama
walquunnamtii saalaa qofaaf si barbaadudha jechuudha. Nama walquunnamtii saalaa qofaaf si barbaadudha jechuudha. Akkasuma inni lammaffaa iddoo ittiin si argu. Iddoo ittiin si argu fakkeenyaaf kilaasiifaatti si waama yoo ta'e, akkasumas bakkoota namni hin jirretti si waama yoo ta'e, akkasumas uteelafaatti si waama yoo ta'e, namni kuni mallattoo inni walquunnamtii saalaa qofaaf si barbaadudha. Sababni isaayyuu jaalala keessatti namni kilaasitti si waama taanaanii baay'ee rakkisaadha. Sababni isaayyuu bakka namni hin jirre tokkotti dhiirri tokko dubartiin tokko yookaan kilaasii tokko keessa taa'anii waliin haasa'u yoo ta'e, osoo hin beekin miira keessa si gashuu danda'a. Gaafa suni gara sunitti si geessuu danda'a. Kanaaf dhiirri kilaasii qofaatti si waamu. Akkasumas immoo gaafa qaamaan si argu. Gaafa qaamaan si argu si darbachuu. Kilaasitti si waamee ka'ee gara sireetti si darbachuu. Wantoota akka wallaansoo yookaan miira humnaatiin inni qalbii fakkeessee si qaqqabachuu bakkoota miira kee kakaasan si qaqqabata yoo ta'e, namni kuni nama akkamiiti? Nama walquunnamtii saalaa qofaaf si barbaadudha jechuudha. Nama walquunnamtii saalaa qofaaf si barbaadudha. Bakki ittiin si argu bakka namni isaa si agarre, bakka namni isa arguu hin dandeenyetti. Akkasumas gaafa si affeerullee yookaan uteelatti si waamee gaafa nyaatallee dhugaatiillee si affeerullee dhugaatii of nama wallaalchisan nyaatnillee hin jiraanne. Fakkeenyaaf amma uteela tokko keessatti dhugaatiin gaafa namoonni dhugaatii dhuganii miira hin taane keessa yeroo seenantu jiraanne. Akkasumas nyaatallee yoo nyaatanii miira hin taane keessa yeroo itti seenantu jiraanne. Kanaaf fakkeenyaaf nyaata keessa yoo si dibirate nyaata loozii uteela deemanii qincee loozii kan jedhamu jiraan. Qincee loozii yoo fayyadamu ta'e osoo hin beekin dubartiinis ta'e dhiirris miira keessa galuu danda'an jechuudha. Kanaaf wanta akkasii si affeera yoo ta'e dhugaatii dhugdee akkatti of wallaaltu, akkatti miira kee to'achuu dhabdu hin taasisa yoo ta'e, inni kun maal agarsiisa? Akka inni fedha foonii yookaan walquunnamtii saalaa qofaaf si barbaadu agarsiisa jechuudha. Kanaaf dhiirri dhugaadhaan si jaalatu tokko dhugaatii humna si dhowwu yookaan dhugaatii of si dadhabsiisu si dhobaasu. Lammaffaa nyaata miira kee kakaasu osoo hin beekin akka ati yaada hin taane keessa galtu godhullee sirratti siif laatu. Inni sadaffaa gaafa kilaasitti si gashullee miira si qaqqabachuu, miira hin taane agarsiisu, yaadaan waan hin taane gochuu, inni akkasiillee isa bira hin jiru jechuudha. Namni akkasii namni jireenya boruu isaatiif si barbaadu. Garuu dhiirri fedha foonii isaa qofaaf si barbaadu yookaan walquunnamtii saalaa qofaaf si barbaadu gochoota akkasii jechuudha kan inni agarsiisu. Akkasuma inni sadaffaa jechoota inni haasa'u yookaan jechoota gaafa isin jedhu tokkoffaa afaan wal fakkaata. Akkam isin jechuun danda'a. Fakkeenyaaf dhiirri tokko gaafa si waliin haasa'u yookaan gaafa si waliin haasaa taasisu, teekstii gaafa barreessu waan hin taane yoo si barreessu ta'e, akkasumas suuraa garaagaraa iskiriinshoot godhee sitti erga yoo ta'e, akkasumas viidiyoo garaagaraa sheer sitti godha yoo ta'e, viidiyoo kana daawunlood godhii ilaalii yoo si jira ta'e, akkana godhe jedhee dhiirri akka ati osoo hin beekin miira keessa galu tokko jira mitiire wanta akkasii sirriitti yaadu tokko dhiira akkamiiti? Dhiira walquunnamtii saalaa qofaaf si barbaadu. Dhiirri walquunnamtii saalaa qofaaf si barbaadu jechaanis gochaanis hin agarsiisas irraa beekamaadha. Akkasuma miira hin taane kan inni agarsiisu. Miirota akka si dhungachuu, akkasumas si qaqqabachuu, bakka miira kee kakaasan si qaqqabachuu, wantoota akkasii hin taasise yoo ta'e dhiirri tokko gaafa qaamaan si argu. Gaafas immoo halaala yookaan bilbilaan si argus waan hin taane iskiriinshoot godhee sitti erga yoo ta'e, suura garaagaraa sitti erga yoo ta'e, jechoota gaafa teekstii si barreessurree jechoota akka asoosamaatti fayyadamee
asoosama keessatti fakkeenyaaf asoosamni bakka sadiitti kan inni citu tokkoffaan asoosama kan jaalalaati, lammaffaan kan miiraati, sadaffaan kan gaddaati. Kanaaf jechoota asoosamaallee fayyadamee jechoota asoosamaa miira keessa si galchuullee fayyadamee wantoota akkasii godha yoo ta'e dhiirri tokko wal quunnamtii saalaa qofaaf si barbaada malee jireenyi isaa borusiin gaa'ila si gashee haadha ilmaan gaarii akkati namootaaf yookaan ilmoo keetiif fakkeenya gaarii taatu hin barbaadu. Kanaaf dhiironni amaloota akkasii qaban jireenya keenya keessa jiru taana maal gochuu qabna? Damee irraa fagaachuun baay'ee nu barbaachisaadha jechuudha. Akkasuma inni dabalataarree bakka fakkeenyaaf gaafa dhiirri tokko fedha foonsaa qofaaf si barbaada taanaan gaafa ati deemtullee gaafa ati baatullee sin hordofuuni beeki. Sin hordofu sababni isaayyuu gadiinis buute oliinis baate yeroo barbaadetti si argachuu barbaada waan ta'eef sin hordofuuni. Akkasumas dhiirri wal quunnamtii saalaa qofaaf si barbaadu tokko saatiin isaa already baay'inaan galgalaadha. Yeroo faana waliin qabsiisiina. Fakkeenyaaf guyyaa osoo hojii hin qabaatiin osoo biiziin ta'in irra dabarsee galgala si arguu barbaada. Galgala maaliif galgala isaaf akka fedhe si gochuudhaaf deebi'ellee humnaan illee sitti fayyadamuudhaaf baay'ee isaaf mijataa. Baay'ee waan isaaf mijataa ta'eef dhiirri wal quunnamtii saalaa qofaaf si barbaadu galgalatti irra caalaatti galgalatti kan inni yeroo siif qabu. Fakkeenyaaf hariiroo jaalalaa keessatti namni wal jaalate yookiin namni tokko gaafa baay'ee biizii ta'u hiriyyaa isaa arguudhaaf galgalatti hin qabatan. Inni kun akkuma ta'etti jira. Garuu immoo namni ati si arguu barbaadu kun hin beektaani adu. Namni si arguu barbaadu kun yookaan hojii hin qabu yoo ta'e fedha foonii qofaaf si barbaadaa jira taanaani hojii hin qabu yoo ta'e galgalatti bakka baay'inaan kan inni si beellamu. Hojii hin qabu taanaan hin beekta atu guyyaa si arguudhaaf akka inni isa rakkifne yookaan akka inni biizii taane otoo ati beektuuti. Galgalatti qaxaroo sii qabatanaan beergiti namni kun maalidha? Kaayyoo fi karoora isaa inni guddaan wal quunnamtii saalaa qofaaf kan inni si barbaadu. Kanaaf namoonni akkasii jireenya keenya keessa jiru taana maal gochuu qabna? Jabaannee irraa fagaachuun irraa siquun dirqama keenya ta'a jechuudha. Kanaaf dhiironni amaloota kana qabanii yookaan dhiironni amaloota kana qabanii dhiirota akkamiiti? Dhiirota wal quunnamtii saalaa qofaaf nu barbaadanidha jechuudha. Kanaaf wanta kana dagachuun nurra hin jiraatuni. Egaa viidiyoon keenya har'aa kan fakkaata. Amma dhumaatti waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Viidiyoon kun yoo isin tole immoo hiriyoota keessaniif sheer godhaa isiniin jechuun barbaada. Bye bye.